Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii nubeen warri taatan hundi keessaniyyuu kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isinaa qaqqabu jecha guyyaa har'aa haala biyyi keenya keessa jirtu wal qabatee oduu gaggabaaboo biyya keessaa qabadhee isinii dhiyaadhe gara oduu qabadhee dhufetti isin dabarsuun duratti warroonni maatii kiyya hin ta'in nume YouTube like share subscribe gochuudhaan odeeffannoo adda addaa haala yeroo irratti kan dabarsu kallattiidhaan akkana hordoftan maatii kiyya taataniin kabajaan isin gaafadha. Amma gara oduu qabadhee dhufetti isin dabarsa nafaana bu'aa. Dr. Hussein Kadir gara Finfinneetti si geessine jechuun jimaata ganama waajjira poolisii aanaa Agaarfaa irraa fuudhanii deemaniin maatiinis jechuma isaanii amanuun gara Finfinnee dhufus Dr. Husseinin argachuu hin dandeenye. Komishiniin poolisii Oromiyaa jecha adda addaa kennaa jira. Takka quba hin qabnu jedhu yookaan immoo gara baaletti deebifnee jirra jedhu Dr. Hussein Kadir iddoowwan armaan dura ilmaan Oromoo itti hiraarfamaa turanii fi jiran hunduma keessa barbaachaa turan hin argamne. Qaamni deebii namaa kennus hin jiru. Hayyuu ofii abbattoo barbaadataa Oromoon hayyuu kee barbaadadhu. Dr. Hussein Kadir armaan dura sirna haqaa keessatti qaamni ilaallatu hundumaa bilisa jechuun akka gadi lakkifamu ajajni isaanii ni yaadatama. Kaleessa galgala irratti fuudhanii konkolaataan ergaa korsiisaniin booda waajjira poolisiitti kan deebisan takka gobba si geessinaa yookaan immoo Finfinnee si geessine jechaani turan. Ganama kana immoo Finfinnee jedhanii fuudhanii bahan. Isaan Finfinnee haa jedhan malee Dr. Hussein Kadir dhugumaan eessa akka geeffamu hin beekamu. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa xalayaa gaafa 13/2013 barreesseen galmee qorannoo yakkaa Dr. Hussein Kadir qorachuun murtii kenneera. Xalayaa kana keessatti Dr. Hussein kan shakkaman mootummaan mormituu Jawaariin walitti hidhata qabdaa ajjeefamuu artiista Caaluu Hundeessaa booda yakka gaafa 23/2012 akka biyyattitti raawwatame keessatti hirmaattee jirta jedhamanii akka ta'ellees ibsameera. Akkuma Jawaar kaleessa dhaddacharratti dubbate isa wajjin nyaatanii dhuguun yakkaan nama gaafachiisa. Paartii siyaasaa keessatti gurmaa'anii yookiin akkasumattuu mootummaa mormuu fi qeequunis yakkaan akka shakkaman nama taasisa jechuudha. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi durataa waldaa hayyoota Oromiyaa ajjeefamuu artiista Caaluu Hundeessaa booda qabamee qajeelcha poolisii magaalaa Sabbataa erga tureen booda gara godina Baalee aanaa Agaarfaa kan geeffame. Galmeen beellamaa yeroo erga irraa cufamee ji'oota lakkoofsisee jira. Iyyataa mirga wabii dhiyeeffachuufis jidduu danqaan isa mudateen akkasumatti taa'aa turee jira. Boodarra iyyannoo mirga wabii irraa fuudhame manni murtii aanaa Agaarfaa lakkoofsa galmee 21-24 irratti dhaddacha gaafa 11/2/2013 oolee wabii qarshii 10,000 qabsiisanii hidharraa akka bahan ajaje. Dr. Hussein mallaqa san qabsiisanis hanga ammaa hidhaa irraa hin baane. Sana qofaa miti. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa xalayaa gaafa 13/2013 barreesseen Dr. Hussein yakka ittiin shakkaman sana akka raawwatan muummeetti yakkichaa raawwachuu yookaan kakaasu yookaan miltoo ta'uu isaaniitiin ragaa namaa fi sanada tokkollee irratti hin argamne waan ta'eef himannaa irratti dhiyeessuu hin dandeenye jechuun galmee bu'uura seeraa adeemsa falmii yakkaa keewwata 42 irraa cufuu isaa ibseera. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa xalayaa kana mana hojii abbaa alangaa godina Baalee, mana hojii abbaa alangaa aanaa Agaarfaa fi waajjira poolisii aanaa Agaarfaa garagalchee godhe. Xalayaan kun qaamolee kanniiniin dhaqqabus waajjirri poolisii aanaa Agaarfaa Dr. Husseinin gadi lakkisuuf eeyyamamaa hin taane. Gaafa duraa yakkaan shakkine jedhanii qaban amma hoo ragaan tokkollee irratti hin argamne gaafa jedhamu humni gadi lakkisuu diduun kun eenyu? Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa waan aanaan Agaarfatti ta'eef Dr. Husseinin to'annoo jala oolchuu isaanii ibsuun amma immoo galmee qoratee qulqulleesse ragaa waan dhabeef akka hin barbaanne ifatti ibse qulqullummaa isaanii mirkaneessee jira. Dhimma kanaan Agaarfaanis sababni ittiin isaan barbaaduuf tokkollee hin jiru. Gama kaaniin manni murtii aanaa Agaarfaa wabummaan ajajaman waan qabsiisaniif Dr. Hussein hidharraa akka gadi lakkisaman waajjirri poolisii aanichaa ajajee jira. Ajajni mana murtiis kabajamaa hin jiru. Humni seeraa olii tokko jiraachuu isaa ifatti ilaalaa jirra. Dr. Hussein seeraan ala hidhamaa jiru. Waajjirri poolisii aanaa Agaarfaa ajaja humnaa kanaan boru wabii isaaf hin taane fudhachuu yakka raawwatee jira. Dhaabbatee of ilaaluu qaba. Waajjirri poolisii aanaa Agaarfaa informaalii ajajamee Dr. Husseinin gadi lakkisuu akka didee jiru wanti ifatti mul'atu ni jira.
mirgi bilisummaa Dr. Hussein kabajamee yookaan ajajni mana murtii dhageettii argate Dr. Hussein Kadir atamtamaan gadi lakkifamuu qabu jenna. Guyyaa kaleessaa haala yeroo irratti paartiin KFO ibsa kennee jira. Ibsa KFO'n kaleessa baase irratti dabballoonni PP miseensa TPLF jechuun maqaballeessi ragaa tokko hin qabne hidhata TPLF waliin qabdu isa maddii dhaabachuun gargaare jedhee paartii KFO maqaballeessee jira. Barruu guyyaa kaleessa KFO'n baase isa kana kan isin dubbisu ta'a. Kana keessatti badiin KFO raawwate yoo jiraate wajjumaan ilaalla. Paartiin kamuu dhiiga lammiilee dhangalaasaa jedhu waan hin jirreef KFO'n karaa nagayaatiin akka furamu barreesse kunooti. Rakkoo siyaasaatiif furmaanni siyaasaan barbaachisaadha. Haala biyya keenyaa ilaalchisee ibsa Koongiresii Federaalistii Oromoo guyyaa kaleessaa baase. Adeemsi siyaasaa biyya keenyaa yeroo irraa gara yerootti walxaxaa fi hammaachaa dhufe gara wal waraansaatti ce'umsa hedduu gaddisiisaa fi egeree biyya keenyaatiifis yaaddessaa ta'ee jira. Biyya keenya hiyyummaan dhukkuba doofummaan miidhamtee fi wal waraansaa fi walitti bu'insi furmaata hin ta'u. Jijjiiramni aarsaa guddaa uummata keenyaatiin waggoota lamaan dura eegalee gara tokkummaa biyyaa walqixxummaa uummatootaa fi diimokiraasii dhugaa irratti bu'uureeffametti akka ce'uuf marii fi walii galtee qaamota siyaasaa hunda hirmaachiseen ta'uu akka qabu KFO yeroo garagaraa ibsoota baaseen waamicha gochaa fi wawwaachaa haa turu malee aangaa'onni mootummaa gurraa kan nuuf hin kennine ta'uu isaan yaadatama. Haa ta'u malee wawwaannaan kenna dhageettii dhabee waltuffii morkii fi atakaroo siyaasaa biyyattii dhuunfatee haala yaaddessaa fi qaannessaa ta'e lubbuu namaa fi qabeenyaa mancaa jira. Hawwiin gara sirna diimokiraasiitti ce'uu gufachuu bira darbee itti fufiinsi tokkummaa biyyattii shakkii guddaa keessa galchee jira. KFO'n biyya keenya badiinsa wal waraansaa fiduu irraa baraaruuf fallii fooyya'aan jiru humna qawween wal jibbiifachiisuuf yaaluu osoo hin taane gaaddisa mariitti deebi'uudhaan akka ta'e akkuma kanaan dura ni amanna. Wal waraansi waggoota 50 darban biyya keenya keessatti gaggeeffaman gatii qaalii guddaa biyya keenya saboota keenya akka kan falchiisan yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafuu wal waraansi kutaalee kaabaa lixaa fi kibba biyyattii keessatti deemaa jiru saffisaan dhaabbachuu qaba. Dabalataanis hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii adeemsi siyaasaa mijatee hundumtuu akka keessatti qooda fudhachuu danda'an ni yaadachiifna. Qaamonni wal waraansaa kana keessatti hirmaachaa jiranis miira tasgabbii fi mariitiin akka deebi'aniif waamicha goona. Qaamonni hawaasaa garagaraa lola waliinii kana keessaa kasaaraa waloo fi diigama biyyaa malee bu'aa fi injifannoon argamu kan hin jirre ta'uun beekamuudhaan qaamonni wal waraanaa jiran nagaa akka buusan dhiibbaa akka gootan gaafachaa jechootaa fi gochoota walitti bu'insa kanaa daran hammeessan irraa akka of qusatan dhaamsa keenya ni dabarsina. Koongiresii Federaalistii Oromoo KFO Finfinnee Onkoloolessa 30 bara 2013. Akkasumas gaaga'amni siyaasaa biyyattiitti adaduma dhiitee bariituun jabaachaa dhufaa jira kan jedhan pirezidaantiin naannoo Tigraay Gabratsiyoon wal waraansi mootummaa federaalaa kan Abiy Ahmadiin durfamuu fi mootummaa naannoo Tigraay Gabratsiyooniin hoogganamu amma bulii 8 lakkoofsisee jira. Wal dhabdee kana jidduutti lubbuun lammiilee nagayaa dhumuu fi gaaga'amni hamaan biyyattii irra gahuu danda'a. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa dhimma kana karaa nagayaatiin furuuf fedhii waan qabu hin fakkaatu. Kanumaan wal qabatee mootummaan naannoo Tigraay karaa seera qabeessa ta'een akka furamullee yaada dhiyeessinaan Abiy Ahmad gara kanaan furuuf fedhii hin qabu. Akkana jechuun guyyaa har'aa kan dubbatan Gabratsiyoon waraanaa amma murtiin labsame kana irratti qaamoleen alaa waan hirmaachaa jiraniif meeshaa harkaa qabnu hunda fayyadamuu ni eegalla. Yoo kana goonu qorumsaa nun qunnamu jennee miti. Ta'us garuu qorumsaa kamuu caccabsinee keessa mana jedhan wal waraansaan furmaanni dhufuu hin jiru. Karaa nagayaatiin dhufnaan hulaan teenna banaadhaan lakkii karaa nagayaa nun baasu jennaan dirqamnee waraanatti dura seennee ammallee dirqamnee waraana humna cimaa qabutti seenuudhaaf murteessinee jira jechuun guyyaa har'aa pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Gabratsiyoon ibsa kennanii jiru.
Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota numee tuuboo oduun guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhee kanumaan goolabaa hagaa oduu biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.